Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo maatii chaanaalii koo baga deebitanii gara chaanaalii kiyyaa dhuftan isiniin jechaa har'a viidiyoo adda ta'ee fi barsiisaa ta'e qabadhee isinii dhufeen jira. Amma xumura qophii kootitti na faana turaa affeerraa koodha. Akkasuma namoonni maatii chaanaalii kanaaf haaraa taatan mallattoo diimaa yookaan subscribe kan jedhu sana tuquun subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasuma namoonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan laayikii tuquudhaan yaadallee qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti nuu barreessaa. Amma xumura qophii kootiitti na faana turaa affeerraa koo kabajaadha. Egaa akkuma beekamu akkuma bifni namaaf amalli namaa gargar ta'e qaamni namaas gargari. Egaa kun ta'ee utuu jiruu namoonni tokko tokko qaamni saalaa isaanii hedduu kan xiqqaatu ni jiru jechuudha. Sun immoo rakkoo baay'ee guddaa ta'ee jaarraa kana keessa namoota hedduu kan yaaddessaa jirudha. Yaaddessuu bira darbee namoota tokko tokko irratti dhiibbaa xiinsammuullee uumee jira. Egaa sanaafoo furmaanni kami? Maal yoo goone qaamni saalaa dhiiraa tokko guddachuu danda'a? Akkasumallee qaamni saalaa dhiiraa xiqqoo kan jedhamu seentimeetirii meeqaa gadi yoo ta'edha? Sanaafoo furmaanni kami? Akkasuma noormaalii yookaan giddu galeessaan qaamni saalaa dhiiraa tokko seentimeetirii meeqa ta'uu qaba? Hojjaan isaa, furdinni isaa meeqa ta'uu qaba? Kan waliin ilaalla. Egaa onlaayinii kanarratti wantoonni garaagaraa laxxafamaa oolu. Qaamni saalaa dhiiraa guddisuu kan danda'u qorichooliin garaagaraa laxxafamaa oolu. Sun immoo saayid effeektii yookaan miidhaa biraa namarraan geessisuu danda'a. Karaa dhiibbaa hin qabne yookaan nurratti yookaan qaama keenya irratti dhiibbaa fiduu hin dandeenyeen akkamiin qaama saalaa dhiiraa tokko guddisna? Qaamni saalaa dhiiraa tokko xiqqaa kan jedhamu akkuma suuraa ol irratti argaa jirtan kanarratti seentimeetira 7 gadi yoo ta'e hedduu xiqqaa fi kan yaalii saarjarii barbaadu ta'a. Sana ol yoo ta'e garuu adeemsa keessa sirrachuu ni danda'a kan jedhu jira. Sunis namni sun qaamni isaa garmalee furdaa yoo ta'e sochii qaamaa yoo godhe qaamni saalaa isaa guddachuu ni danda'a. Yookaan hamma ture irraa dabaluu ni danda'a. Egaa giddu galeessaan qaamni saalaa dhiiraa tokko seentimeetirii 13.12 ol yoo ta'e noormaalii kan jedhamu ta'a jechuudha. Sanaa ol yoo deemate immoo daran guddaa kan jedhamu yookaan hojjaa isaa dheeraa kan jedhamu ta'a. Egaa hojjaa qofa otoo hin ta'in furdinni isaallee ni ilaalamaa jechuudha. Noormaaliidhaan qaamni saalaa dhiiraa tokko furdinni isaa seentimeetira 11.6 yoo ta'e qaamni saalaa dhiiraa sun furdinni isaa noormaaliidha jechuudha. Egaa namni tokko furdina sana qannasuuf maal gochuu qaba kan jedhamu firuutii yookaan kanneen akka muuzii, abukaadoo, maangoo, firaafiriiwwan garaagaraa yoo nyaate furdina qaamaa garmaleef akka hin saaxilamneef akkasumallee ispoortii yookaan sochii qaamaa yoo raawwanne furdina qaamaa hir'isuuf yookaan furdina qaamaa garmalee akka hin saaxilamneef nu gargaara jechuudha. Ispoortiiwwan kanneen akka kaachoo yookaan fiigicha akkasumallee saayikilii oofuu, ulfaatina kaasuu fi sochii qaamaa yoo xinnaate daqiiqaa 30 guyyaatti raawwachuun barbaachisaadha. Wantoota kana yoo raawwattan jijjiirama suuta suutaa ofirratti argaa deemtu jechuudha. Egaa viidiyoon an isiniif qabadhee dhufe kan har'aa asumarratti goolabaa. Qophii biraan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatoomaa.